nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa baga gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii har'a kana isiniif qabadhee dhiyaadhe akkuma baay'een keessan irra deddeebitanii nagaafattanii afaan haaraa akkamiin barra kan jedhu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Karaalee baay'ee nama fayyadan hayyoonni saayikolojistoonni fi qo'attoonni adda addaa ni fayyadaa osoo haala kana yookaan karaalee kanaan fayyadamtanii afaan isin baruu barbaadan afaan ingliiffa qofa osoo hin taane afaan kamiyyuu ta'uu danda'a yeroo gabaabaa keessatti ni bartanii jedhanii hayyoonni adda addaa saayikolojistoonni adda addaa qo'attoonni afaanitis ni jiru isaan kan kaa'an isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Wantoota kana yookaan karaalee jaan kana yoo itti fayyadamtan afaan keessan afaan kamuu ta'uu danda'a amma isin kan baruu barbaadan afaan ingliiffaa qofaa miti kanaas ajirru afaan kamiyyuu ta'uu danda'a afaan faransaay afaan warri afaan amaariffaatis baruu barbaadan afaan amaariffaatis ta'uu danda'a afaan kamiyyuu afaan jaapaanii kan barbaadan jechuudha. Mala kanneen yoo fayyadamtan ni bartu jechuudha. Kanaafuu na waliin turaa karaalee jaha jechuudha. Karaalee baay'ee jiru keessan afaan keessan isiniif fooyyessan isinii qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Tokkoffaan maal jedha? Tokkoffaan kaayyoo kee beekii jedha. Kaayyoo kee beeki. Wanta tokko osoo hin hojjetin dura yeroo hundaa maal beekuu qabda? Kaayyoo kee afaan kana maaliifan baruu barbaade? Hojiidhaaf moo barnootaaf moo namoota walii galuuf moo akkasumas waan biraatiifan dura kaayyoo kee beeki jechuudha. Kaayyoo kee beekte wanta san galmaan ga'uuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf barumsaaf yoo ta'e barumsa keetitti cimuudha yoo afaan sun kan si gargaaru ta'e yeroo hundaa maal goota jechuudha. Yeroo hundaa ni yaalta galma keessan yookaan kaayyoo keessantu sitti mul'ata jechuudha. Kaayyoo keessan galmaan ga'uuf ni yaadda jechuudha. Ni hojjetta yeroo hundaa practice goota yeroo hundaa ni yaalta jechuudha. Kana malees maal inni afaan tokko yeroo hundaa yoo barru wanta tokko osoo hin beekinis ta'uu danda'a beeknee kaayyoo tokko ni qabna jechuudha. Namaanis walii galuuf ta'uu danda'a inni tokko namaan walii galuuf namoota waliin haasa'uuf ta'uu danda'a. Akkasumas biyya afaan kun itti dubbatamu deemuuf ta'uu danda'a. Akkasumas ammoo biyya afaan kun itti dubbatamu keessa osoo jirru immoo afaan kun nu dhibaa. Kanaafuu afaan kana barachuudhaaf karaalee adda addaa fayyadamne jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa kaayyoo kee beeki kan jedhu kana beeki jechuudha. Kana qabadhu tokkoffaa kaayyoo keessan beeka. Maaliifan baradha? Maaliif na fayyada? Maaliif wanta kaayyoo hin qabne tokko hojjechuun faayidaa waan hin qabneef jechuudha. Okay? Kan inni lammaffaa immoo dogoggora hin sodaatin. Dogoggora hin sodaatin. Namni kamiyyuu addunyaa kanarratti kan hin dogongorre hin jiru. Kanaafuu dogongora hin sodaatin jechuudha. Afaan ammoo afaan kamiyyuu ta'uu danda'a. Baruudhaaf ammoo dogoggoruun kanuma jiru jechuudha. Namni kamiyyuu afaan yoo baru osoo dogongoriin hin baru jechuudha. Amma daa'imman xixiqqoon erga dhalatanii booda afaan sana beekaniitii miti kan dhalatan maalinni ni baran jechuudha. Turanii adaduma guddachaa deemaniin adaduma ol siqaa deemaniin baraa deeman jechuudha. Garuu daa'imman sun hin sodaatan dogoggora isaanii hin sodaatan jechuudha. Amma wanta tokko yoo waaman akkaataa itti waaman ni beeknaa miti. Garuu isaan namoonni itti kolfanii maal ittiin jedhani garuu isaan sodaatanii afaan san yaaluu hin dhiisan jechuudha. Inni baratanii hanga ta'e dogoggoraa kufaa ka'aa ni baratu jechuudha. Dogoggorri waanuma jiru afaan keessa qofa osoo hin taane jiruu keenya keessatti illee dogoggorri kamiyyuu waanuma jiru garuu yeroo booda jechuudha. Dogoggorra jennee yoo kan dhiisnu ta'e nu miidha jechuudha. Nu miidha garuu kan itti fufnoo ta'e dogoggora keenya sodaachuu dhiisnee kan itti fufnoo yoo ta'e fooyyessaa deemnaa kan itti fufnoo ta'e dogoggora keenya san fooyyessinee iddoo gaarii geenya jechuudha. Sirriitti iddoo nu fayyadu ga'uu dandeenya jechuudha. Inni biraa ammoo guyyaa guyyaadhaan jecha haaraa baruuf yaali jedha. Amma guyyaa guyyaadhaan erga kaayyoo qabaattee maal gochuu qabda? Guyyaa guyyaadhaan jecha haaraa baruu qabda jechuudha. Guyyaatti jecha lamas ta'uu danda'a, sadiis ta'uu danda'a, afuris ta'uu danda'a, shanis ta'uu danda'a baruudha jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan jechoota haaraa baruu qabda jechuudha. Yoo afaan san baruu barbaadde jechi haaraan maalinni yoo jechoota adda addaa vocabulary kee guddisatte afaan haaraa baruun ammoo baay'ee sitti salphata jechuudha. Waan baay'ee sitti salphatuuf kanaafuu
haala salphaadhaan afaanicha san barata jechuudha. Si fayyada jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaadhaan jecha haaraa keessan guddisuuf yaala jechuudha. Iddoo adda addaatitti dubbisuu dandeessanii yeroo dubbistan sana immoo jecha haaraa qabadhaa jechuudha. Jecha haaraa san practice godhaa. Guyyaatti tokkos ta'uu danda'a. Akkasumas ammoo lamas ta'uu danda'a. Sadii ol keessattuu sadii ol 4-5 qabattanii guyyaa guyyaadhaan akkasumatti guyyaa lamatti 10-15 jettanii 20 iddoo yoo amma fakkeenyaaf kun waggaatti hedduu dhaqa jechuudha. Baay'ee vocabulary keessa sirriitti guddistan. Vocabulary keessan erga guddistanii booda ammoo maal gootanii haasan sun isinitti salphata jechuudha. Maaliif jechoota hedduu ni beektan jechuudha. Namni sun amma fakkeenyaaf yoo xiqqaate namni sun wanna isiniin jedhu isiniif gala jechuudha. Yoo xiqqaate namoonni biroo wanna isiniin jedhanii isiniif gala jechuudha. Vocabulary san waan qabattaniif jecha haaraa san waan qabattaniif jechuudha. Afraffaan ammoo waan salphaarraa eegaruu yookaan amma waan salphaarraa eegaluu kan jedhu wanta guddaatti seentee of hin dhiphisin jechuudha. Maaliif wanta guddaatti yoo seenne addaan kutuun keenya hin oolu jechuudha. Abdii kutannaa nutti ulfaateerna. Maaliif namni kamiyyuu addunyaa kanarratti wanta guddaarraa eegalee kan milkaa'u hin jiru jechuudha. Maalirraa eegalaa? Wanta xiqqoorraa. Amma ingliiffa yoo baradhu maalirraa eegallee jechuudha. Jechoota ijaaruu dura qubee barannee qubee erga barannee ammoo jechoota ijaaruu barannee jechoota erga ijaaruu barannee booda ammoo vocabulary keenya guddisaa himoota ijaaruu himoota erga ijaaruu eegalee immoo akkasumatti jecha deemaa paragraafii achi isee jecha akkasitti deemaa kan haasaa kanallee jechuudha. Akkanumatti wanna salphaarraa eegaltanii jechuudha. Wantoota salphaa adda addaatirraa eegaltanii wanta xixiqqoorraa jechuudha. Wanta xixiqqoo san tuffattanii dhiisina. Kun immoo salphaadha jettanii dhiisina. Maaliif wanta xixiqqoo santu walitti dhufee waan guddaa san nu kenna jechuudha. Wanta guddaa san nu kenna jechuudha. Kanaafuu anillee yeroo hundaa kana isin gorsu wanta salphaarraa eegala jechuudha. Isa eegalaatu guyyaa guyyaadhaan wanta xiqqoo salphaa sanirra adda ta'e itti dabala. Wanta xiqqoo salphaa sanirra adda ta'e itti dabalaa yoo deemtan baay'ee isin fooyyessa jechuudha. Baay'ee fooyyoftan jechuudha. Okay, inni shanaffaa immoo yeroo tokkotti jijjiirama guddaa hin eegine. Yeroo tokkotti jijjiirama guddaa hin eegine. Jecha himamaan jedhamu tokkotu jira. Jechama room guyyaa tokkotti hin hundoofne jedha. Maaliif amma asirratti kuni guyyaa tokkotti wanta tokko hojjechuu hin dandeenye. Guyyaa tokko keessatti wanta guddaa tokko galmaan ga'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif suutuma har'a tokko yoo barre boru lama barraa akkas jechaa itti fufna malee guyyaa tokkotti wanta guddaa hin eegne jechuudha. Jijjiirama guddaa. Amma ati waa'ee vocabulary har'a qubattee boru si dhibuu danda'a jechuudha. Har'a qubattee boru si dhibuu danda'a. Maaliif vocabulary guguddaa yoo kan qo'attu ta'e deebi'ee immoo si dhibuu danda'a. Maalirraa eegaluu qabda jechuudha. Akkuma dura jenne waan salphaarraa eegaltee garuu wanta salphaa sanirraa yoo eegaltu immoo jijjiirama guddaa amma fakkeenyaaf torban tokko qo'attee ingliiffa fluensiin ta'a jechuu hin barbaadine jechuudha. Hin eegin kana maaliif yeroo tokkotti wanta guddaa eeguu hin qabdu jechuudha. Wanta guddaa yoo kan eegdu ta'e ofis ni miitaa addaan kuttas jechuudha. Abdii kee kutattee addaan kutuun kee dhoolu jechuudha. Kanaafuu wanta guddaa hin eegin yeroo tokkotti isiniin jedha jechuudha. Okay, inni dhumaa fi inni jaaffaan ammoo galaana afaanichaa keessatti liqinfamuu jedha. Galaana afaanichaa keessatti. Kun immoo maal jechuudha? Afaan tokko yoo baruu barbaaddan wanti isin hojjettan hunduu afaan sanii kan wal qabate godhadhaa. Amma muuziqaan isin dhaggeeffattan afaan akkasumas fiilmiin isin laaltan kan afaan sanii wanta hundaa jechuudha. Facebookii isin bantanii kan laaltan kan dubbistan afaan sanii dubbisuu yaala jechuudha. Miidiyaawwan adda addaattis ta'uu danda'a afaan sanii kan poost godhaman dubbisaa jechuudha. Yeroo hundaa afaan san keessatti erga liqimsantanii booda maal ta'a sammuun keessan opshinii dhabaa filannoo dhabaa. Kanaafuu dirqama afaan san baruuf yaala jechuudha. Maaliif filannoo isaa yoo jalaa dhiphistan afaan san dirqama baruuf waan yaaluuf kanaafuu dirqama sammuun keessan hojjechiisaa jirtan. Sammuun keessan gara afaanicha san baruu dirqama isaa beekee afaan san baruutti seenaa.
Egaa kanuma jechuudha. Baay'ee kan isin fayyadan jedheetan yaada. Kana maaliif hayyoonni garaagaraatillee qo'attoonni afaaniitillee kana ni jedhu jechuudha. Kanaafuu irraa fayyadamaa. Chaanaalii kana irratti barumsa hedduu qophaa'ee jira. Gara viidiyoo 140 ni jiran keessa seenatu fayyadama jechuudha. Barumsa Ingiliffaa akkasumas beekumsa waliigalaa adda addaa ni jira jechuudha. Ammallee kan yeroo dhiyootti eegallu namoota biroo waliin ta'uudhaanis jechuudha. Irraa fayyadamtan jechuudha. Chaanaalii kana yoo subscribe gootanii akkasumas mallattoo bilbilaa tuqtan irraa fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu yaada yoo qabaattan mee isin kanneen keessaa kam osoo fayyadamtanii yookaan kanaan alammoo maal beektan walirraa barachuu waan ta'eef kaayyoon keenya kanarraan alatti wanna isin beektan ammoo barreessaa jechuudha. Koomentii jalatti yaada qabdanis naaf barreessaa jechuudha. Akkamii viidiyoon ani qopheessaa jiru jechuudha. Maaliif wanti hunduu isiniif waan ta'eef yoo wanti ani qopheessu viidiyoon ani qopheessu isin fayyaduu baate homaa miti jechuudha. Kanaafuu yaada keessan nan barbaada jechuudha. Okay, amma kanuma jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Bye.